hundarra caalu nagaa waaqayyoo waaqaa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'atu hordoftoota Qiddist Yuutiib jedhu jalatti kan argamtan hunduma isiniidhaaf akkam jirtu nagaa keessanii inni madda nagaa keenyaa ta'e Yesuus Kiristoos galata ulfinaan haa jajamu jechaa har'ammoo akkamittiin akka meekaappii argannu akkamittiin akka babbareenu egaa zamanni jedhanuu fide sanaan warratti dubbachuu barbaada subscribe like gochuun na jajjabeessaa siniin jechuun jaaladha siniin jedha kinoo itti mul'ata ilaala siniin jedha mi'asmaan illee siniin dhaggeeffachiisa jechuudha amma ta'e gatiisa jechuudha gatiisa baruun baay'ee gaariidha nama ajaa'iba jechuudha nama ajaa'iba kanaafidha siniin jedha mee gara dhaggeeffachuutti adeemnu ያው እንደ ከለራቸውና ብራንድም የተለያዩ በዋጋም ሬንጅ እንሰው እንደ አቅሙ እንዲገዛ ሜካፕ ይላችሁ የተለያዩ ብራንዶች አሉ ሁሉም ግን ከአሜሪካ የሚመጡ ናቸው ሁሉም ከአሜሪካ የሚመጡ እቃዎች ናቸው እስኪ የተወሰኑ ብራንዶችን በጣም ፌመስ ወይም በዛም ብዙ ገዢ ያላቸው ነው ሲፎራ አለ ፊትሚ አለ ይሄ ደግሞ ፌንቲ ነው በጣም ታዋቂ ነው ፋውንዴሽን እንግዲህ ለኦይሊ ስኪን ለኖርማል ስኪን ምናምን አለው አለ እነሱንም ትይዛላችሁ አሁን ፌንቲ ለወዛም ቆዳ ወዙን በመምጠጥ ቀኑ ሙሉ ሰዎች ቢውሉ ሜካፑ እንዳይቀልጥ ያደርጋል ቦቢ ብራውንም በጣም የታወቀ ኢንተርናሽናል ብራንድ ነው ሲፎራ ሊፕስቲኮች የተለያዩ አይነት ኩሎች ኮንሲለር ከፋውንዴሽን በፊት ደግሞ ፋውንዴሽኑ ቀኑ ሙሉ እንዲውል የሚያደርግ ፕራይመሮች እንይዛለን ፋውንዴሽን ከስንት ብር ፋውንዴሽን የራሱን ማለት አኒ ጉያ ሙሉ ላላን namarraanbadu ganama dibattanii baatu galgalinna galtan ofirraadhettu jechuudha ofirraadhettu waan akka wanni wayitiin ofirra susukkumanii baasaniitu natti fakkaata sadiimaa dhaadhee naannoo sadiimaa ta'uun didu ani garuu baatawee wanni meekaappii fuula koon dibadhanii wantiin gaafan biyyatti gallee Abba mana kun narrakkisedhe yaadu waan lamadha. Kuulii jedhanii fi kana. Baay'een man jaaladha. Kana batalaayee nan jaaladha jechuudha. Kanaan nan jaaladha. Keessaa immoo bifa akkana baay'een jaaladha jechuudha. Kunis midhii kana dhidhiikuu kanarra jirudha. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Mee haasaani qo'a. Haasawuun baay'ee gaariidha waan ta'eef jechuudha akkasumallee mushurroon dhaggeeffadha kan bara kana faasigaatti fa'i galtanii hirmatan jechuudha sin fayyada jechuudha meeqaan jira jechaa jirti 500 2,000 fi hanga 500 jechaa jiru haasaan dhaggeeffadha dhaggeessu waan ta'eef amaareffa ጀምሮ ማግኘት ይችላሉ ከ1800 እስከ 3500 እንግዲህ በጣም ብዙ ሜካፖች ይታዩኛል እዚህ ጋራ አይሻዶ ፓሌት አለ እስኪ ስለነሱ ደግሞ ንገሪኝ ስለማስካራው ማስካራ ያው የግድ አስፈላጊ ነገር ነው ማስካራዎች በተለያዩ ብራንዶች አሉ ማስካራንሳ የአሜሪካ ምርቶች ናቸው ይሄ ደግሞ ሻዶ ነው ቀባዳ ባረፈዳ እንዳለ አንድ ሰው የሚያስፈልገው ሁሉ ነገር ያጠቃለው የሚይዝ የሲፎራ ብራንድ የሆነ ሻዶ ነው ከነበርሹ ከነመቀባቢያው ማለት ነው የተለያየ ከለር አማራ አካሲቱ wanti የተደረገለ ጋር ማስታወቂያን ስለተደረገለ ሲልጨቹ ጀለዳ ከና ፈካታ የቹዳ እንግዲህ በሰደቲ አንገኩማ ለማ ጂራ የቹዳ uga waaqayyoon baay'ina ajaa'ibee jechuudha sababni isaayyuu xaafiin maaliin bitama amma meekaappiin kan hundumaan bitame xaafiin maaliin bitama xaafiin ofiin 10 galee 8 galee ilmoon nama jechuudha irreecha biddeni tokkittiin birrii 15 birrii 20 jechaadha namni baay'ee nama gaddisiisa jechuudha bareeduun barbaachisaadha garuu haa ta'u iyyuu malee gatiin isaa baay'ee guddatee jechuudha baay'ee guddatee jira jechuudha meekaappii amma kanaan bitanii jireenya jira jiruun jira qibaata nama barbaachisaa
looshinii nama barbaachisaa, saamunaa nama barbaachisaa, uffachuun nama barbaachisaa. Meekaappii gatii amma kanaatti baasanii bitanii mee akkamitti jireenya? Mee akkamitti Itoophiyaa keessatti jechuudha. Warrillee amma tokko jireenya Ameerikaa qabaatanii Ameerikaadhaa dhufanii Itoophiyaa taa'anii achi immoo Itoophiyaa immoo gara Ameerikaatti deebi'anii isaan kun naggaaddota doolaaraati jechuudha. Anamma kan xiqqoo natti dhaga'ame iddoo meekaappiitti miti jechuudha. Meekaappii dhiisis inni rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Qibaatii amma isaan jedhan gudee dhageeffadha. Qibaatii jechuudha 300 birrii Itoophiyaatti jechuudha 300 1,000 sanaa ol. Akkasumallee shaamboonis 300 hanga 1,000tti jira jechuudha. 1,000 oliyyuu jira jecha yeroo jechuudha. Ani naan gaafani biyyaa ba'u jechuudha. Eeggadde kan hin biyyaa ba'ee dhufe eeggadee biyya Arabaa shaampoon tokkoffaan ni jedhamu. Shaampoon tokkoffaan ni jedhamu. Birrii 60 ture jechuudha. Birrii 60. Birrii 30 fa'ii. Looshinii dhasaanii birrii 300 birrii 45 ture jechuudha. Baasileen looshinii ni jedhamu. Maali inni magaalaa Finfinnee keessa jiru? Eeyyasa jiraachuu hin danda'amu akkamii waansaa? Sijjammar isaan hin saaminaa mana jedhan irraa gaafatan garuu fooqii waan argan irraayi. Mee dhaggeeffadha ammas iddoo looshinii. ጭቃ ቅባቶች ብሉ ማጂክ አለ፣ ዳክስ አለ፣ ኩዝ አለ፣ ወንደር ግሮ አለ። እነዚህን ከስንት ብር ጀምሮ ማግኘት ይችላሉ ከስተመሮች? ከ300 ጀምሮ እስከ 1,000 ብር ድረስ ባለው ለዋጋ ሬንጅ ውስጥ ይገኛል። የኦይል ቅባት ሲሆን ማለት ፈሳሽ ቅባት ሲሆን፣ የጭቃ ሲሆን የጭቃም መነሻው 300 ሆኖ እስከ 800 ባለው ውስጥ የጭቃ ቅባቶች እስከ 800 እንደ ብራንዱ የተለያየ ይሄዳል ማለት ነው። ሻምፖና ኮንዲሽነር በብዛት አሁን የምንሸጠው ካንቱ ሻምፖና ኮንዲሽነር ካንቱ ሻምፖና ኮንዲሽነር እና የራሱ ፕሮዳክቶች ደግሞ ሊቪንግ ኮንዲሽነር አለው። ጭቃ ቅባት አለ። ሊቪንግ ኮንዲሽነር ማለት ኮንዲሽነር ተቀብተሽ እዛው ላይ ሳታጠቢ መውጣት የምትችይው ማለት ነው። እነዚህ ሻምፖዎች የልጆች ናቸው። እነዚህ ለልጆች የተለዩ ናቸው። ያው ኬሚካሉ በጣም አነስ ብሎ ለልጆች እንደሚስማማ ሆኖ የተመረቱ ስለሆነ ያው ከስተመርም ይመርጣቸዋል። ሻምፖ ከኮንዲሽነር ጋርም አለ። ሻምፖ ከኮንዲሽነር ጋር የተደባለቀም አለ። ክሬም አለው፣ ሻምፖ አለው፣ ኮንዲሽነር። ስለዚህ የተሟላ ፕሮዳክት አለው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ከስር ስማያቸው ሌሎች ብራንድ ሻምፖና ኮንዲሽነሮች ናቸው። ትሬስሚና ሰዋቤ ናቸው። እነሱም የአሜሪካ ምርቶች ናቸው። ሌሎች የምትይዛቸው ሻምፖዎችና ኮንዲሽነሮች አሉ ከዚህ ውጪ? አዋል እሺ፣ ወደዛ እንሂድ። እሺ፣ እነዚህ ሌሎች ሻምፖዎች ናቸው። ገቲ ከን ጆሌቱን የሚነት ብለደርቢቴ ካ አይንጋፈት መለ ገቲ ነምን የሆነን ሰከሱማ ኩማ ሰዲ ፊ ዲባ ሰዲ ፊ አንጋ ኩማት ጅራ የቹላ ቂባቲ ነጌፈዳ ቂባቲ እኒ ጭቃምት ጀኑ የቹላ ቂባቲ ፍርዳ ሰነ የቹላ ከነከስት ዳንፉኒ ዲባኑ የቹላ ሚቃዳ Ibbasadi hanga 800tti jira jechuudha. Ibbasadi hanga 800tti jira jechuudha. Kanadha jireenyi kanadha. Waayini maatii kootii fi amma saba kootii fi amma yaade dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Wayyoo oowwiin ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf egaa waaqayyoo waan nyaataniif waan dhugdaniif waan uffataniif yaaddayinaa jedheera waan ta'eef inni nuuf yaaddoonti yaaddoonni waan nama buusnu yoo hin qabnu kana fakkaataa ሻምፖን ብራቸው እነዚህ ካሉኝ ሻምፖዎች ከምናቀርባቸው ሻምፖዎች የተሻለ ኳሊቲ ያላቸው ሺያ ሞይስቸር ይባላል። ቆንጆ ምለው ይሄኛው ሻምፖና ኮንዲሽነር ነው። ይሄም የአሜሪካ ምርቶች ናቸው። በጣም አሪፍ። በአጠቃላይ ሻምፖና ኮንዲሽነር ከስንት ብር ጀምሮ ማግኘት ይችላሉ ተመልካቾች? ከ300 ጀምሮ እስከ 1000 ባለው የዋጋ ሬንጅ ውስጥ ያገኛል። ከ300 እስከ 1000። ቅድምም የልጆች ኮንዲሽነርና ሻምፖ ሳይተሽ ነበርና የዛም ዋጋው ሬንጅ ውስጥ ከነዚህ ውስጥ ነው የሚገባ። እሱ 600 ብር አካባቢ ነው። ወደ 600 ብር አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እዛ ጋራም የተለያዩ አይነት የሰውነት ሎሽኖች፣ የቆዳ ሎሽኖች ይታዩኛል። እስኪ እነሱን ደግሞ እንያቸው። ሎሽንንማ እንግዲህ በጃት ሎሽኖች ናቸው። ቆንጆች ናቸው። ለምሳሌ ይሄ
አጃ የሚሰራ ያው ለሰውነታችንም ስንቀባ እንዳይጎዳን የተዘጋጀ አይነት ነው። ጥሩ አይነት ነው። ሁሉም የምናያቸው ጥሩ ብለን ያው በደንብ አስበን ያው ብዙ አመትም እንደመስራታችን ብዙ ኤክስፔሪየንስ አጃ ራስ ከመጀታሙ ጅራቹ አጃ ሰዱጋን ቤቱ ሚቲ አጃ ሰዱጋን የሳናራ ከነጀታሙ ጀቹራ ቃማ ኬሰን የሮ ዲባታን ቃማ ኬሰን ከነሚን ሄጁራ ቃማ ጉቱማን ጉቱት እንዲያን እስከሰን ጀ ቃማ ኬኛ ከነሚን ቁልቁሊና ከንቀቡ ስኒጋሊ ቁልቁሊና ከንቀቡ ጀቹራ አጃ ራይ ከነኖጀታሙ ኢሳንስ ሞ ደንበኞታ ሳኒ ጀቤፈተኒ ቀባቹራቲን ስለ በርባደኒ አጃራ ወጀታን ጀቹራ ኤክስፒሪየንስ ስላለን ለከስተመሮቻችን የተሻለውን ለማቅረብ ጥረት እናደርጋለን። በጣም ጥራታቸውን የጠበቁ ሰባኬኛ ዋን ቁልቁሉ ቆጴሱራፍ እሺ ሞይስቸራይዘር እና ሎሽኖችን ነው የምትይዙት ማለት ነው። በጣም አሪፍ። የሎሽን እና ሞይስቸራይዘርስ ዋጋ ከስንት ብር ጀምሮ ያገኛሉ ተመልካቾች ወይም ካስተመሮች? ከ300 ጀምሮ እስከ 1500 ባለው ከ300 እስከ 1500 ባለው በመጠኑና በሰለኝ ዋጋ አንገኩማፊ ይበሸን ይጅራ እሺ እዛ ጋርም የንጽህና መጠበቂያ ሃይጂን መጠበቂያ ዶድራንቶች ይታዩኛል። እስኪ እሱን ደግሞ ንገሪኝ ስለነሱ። ዶድራንት እነዚህ ዶድራንቶች እነዚህ የሴክሬት የሴቶች ናቸው። ይሄኛው የወንዶች ናቸው። ስፓይስ የወንዶች ናቸው። ከስንት ብር ጀምሮ ማግኘት ይችላሉ? ከ700 ጀምሮ እስከ 900 ባለው ከ700 እስከ 900 ዶንደራንት ሜቃ ከሽን ጀተዳጌ ፈተን ይበቶርባ ሜቃ የጄሉንም የሶሊዱንም ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ይበቶርባ ጸጉር ቀለሞች ኮቴቹራ እሺ ጸጉር ቀለሞች ከመታ ከሰንደ ባተና ገፈዳ ሽበትንም ይይዛሉ። ያው የፈረንሳይ ምርቶች ናቸው። ሎሪያል ይባላል። ሬቭሎንም የአሜሪካ አለ። ለወንዶችም ዲባታ ማታች ወደ ቀለሚ ቢፈቀየሩ ሰና እቺ ደረቅ ይፈዳ የሚሆን ጥቁር ቀለም አለ። የሴቶችም በጣም አማራጭ ከለር ብራውን ዳርክ ብራውን ይታያል። ብራውን አለ፣ ዳርክ ብራውን አለ፣ ነጣ የሚል ብሎንድ ነገሮች አሉ። አዎ ይረንስ 600 ጀምሮ ከኔሮ ተባይ የቡሻላ ወይ ካሳ ጥቆ ተላ ኢባ ጃ አንገዲ በሳዴት ይትጅራ ቀለሚ ወረድ ይራ ይችላል። ቬሪ ጉድ 800 ባለው ሬንጅ ውስጥ በጣም አሪፍ። እሺ እነዚህም የፀጉር ቀለሞች ሽበት ከስር በሚወጣ ጊዜ ከስር የሚቀቡ ያው ግን ፐርማነንት አይደሉም፣ ቋሚ ሳይሆኑ ጀስት ሲታጠቡ ይለቃል። ግን ሰው ለብሶ ከጨረሰ በኋላ ተቀብቶት ቢወጣ ሽበቱን ሸፍኖ በጣም ብዙ ሽበት የሌለበት ሰው ቀለም ከመቀባት እቺና አንስቶ ቀለሚ ሽበት ወይን አሪ ሰጀኑ ይችላል። ዲባተሜ የሮ ዲቃተሜ ኢምባ ዲባተሜ የሮ ዲቃሜ ኢምባ ገሩሙ ነምኒ የሮ ኡፋቴ ጀዴን ቦዴ አካ ሃሪን ሳይሙላኔፊ ዲባቴ ዮበ ረኮቱ ቆዩ እንቃቡ ኢንፋያዳ ይችላል። ገሩ ኡሙሪን ደሜታና ማሎጂ ተሱማ በርባች ሰሙል ሶዳ ማለ ከና ዋቃዮቲላ ነገሩ ከናንተና ማን መቀበል ይችላል። የእነዚህ ዋጋዎቹ ስንት ናቸው? እነዚህ ከ300 ጀምሮ እስከ 800 ከ300 እስከ 800 ይገኛል። የለዋን እሺን ጀቱ ሰይድ ደፈተኒ ከንዲባታሙ ኢበሰዲ አንጋ ኢበሰዴት ኢትኒ ያረጋማ የቸርት አገፈዳ ሰዩን ገላክ ተሰላ ቆያማ ጅራ ካምብራስ እንግዲህ እናመሰግናለን። በጣም ቆንጆ ኮስሞቲክሶችን ስላሳየሽን። እንግዲህ እነዚህን ኮስሞቲክሶች የሆነ በዓላት ሊሆን ይችላል፣ አዲስ ዓመት ሊሆን ይችላል፣ ሴል ይኖራቸዋል እንደዚህ አይነት ኦኬሽን ላይ። አዎ አለ። በጣም አሪፍ። ሌላ የት ብራንቾች አላችሁ? ጌት ኮመርሻል እና ፍሬንድሺፕ ቢዝነስ ሴንተር ላይ አለ። በጣም አሪፍ። የዚህን ደግሞ እንቅጩን አድራሻ ለተመልካቾች ነግረኝ ደስ ይለኛል። ይሄ ደግሞ ያለንበት ብራንች ጎላጎል ግራውንድ ፍሎር ላይ ነው። በጣም አሪፍ። እናመሰግናለን ስላሳዩ እንዴት ገለቴፈና ስለና ተጋርሲፍቴፍ ገለቱ ሚየቴ ተመልካቾች እንግዲህ በፕሮግራምስ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። አኔ ለሰናን ገለቴፈዳ አካ ማማሳበሩ ዳፊ ሲንጀ ኤጋ ከነ ፈካታ ባየ ዴራዳ
asmarratti dhaaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hingaa yoo baay'ate sirriin ta'u. Sinin jechuun jaaladha. Egaa akkaataa chaapstikii kan argitanii jirtu kanallee madaan bitee ana miti kan bitate dhugaa dubbachuudhaaf galata nama dhabsuun gaarii miti. Madaamonni keenya amoota ta'aniyyuu yeroo tokko tokko waan gaarii ta'e tokko numa hojjetu sinin jechuun jaaladha. Kanaaf ammas warri biyya Arabaa keessa galtan jechuudha. Maa meekaappiin nu barbaachisu. Uumaan keenya bareechee nu uume, simboo nu kennee nu uume jechuudha. Maaliif mootonni dibatii yoo baanes yookiin immoo keessaayyuu kan akka hidhii kootii jechuudha. Warreen akka kan akka hidhii kootii qabdan hidhiin koo jechuudha dibachuu qaba. Sababiin isaayyuu maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Hin culuqu jechuudha. Kanaafiyyuu dirqama waan akka baasiliinii kana argachuu qaba jechuudha. Kanaaf kunii fi kun nugaa jechuudha. Nugaa dubbachuudhaaf nugaa jechuudha. Ani mucaa tokko biyya Arabaatii kan galtee YouTube kan qabdu nan beeka jechuudha. Yeroo hundumaa jechuudha. Isa kun asirraa caccalaqqisu, ijarra kan calaqqisu sanan dibatti, keessa san dibatti, fuula ishee kanan dibatti garuu irraan bareedu dhugaa dubbachuudhaaf irraan bareedu jechuudha. Nuti kan bareednu jechuudha. Nuti kan bareednu akkasitiin. Keessaa immoo dubarri baadiyyaa kan bareeddu jechuudha. Simboo ishee ganamaatiin bareedde jechuudha. Maaltu wacitti nu galche? Maaliif abbaa manaan keenya tidhaanii mi'a mana keessaa guutaa sabbeessaadhaan sanattiin bitaadhe yeroo inni nutti kenne nuti gara chaapstikiitti jijjiirree maaliif mana keenya nagaa dhoowwina? Ani ammas la fuuldura keessanittiin abbaa manaa koodhaa fi gara fuulduraatti jechuudha. Jaalallee koo ammaa ta'e abbaa manaa koo gara fuulduraattiidhaa fi asumas inni fuulduratti waadaa galaa fi chaapstikii naa biteedhe isaan sikisu jechuudha. Kana yoon bitadheera ta'e amma yeroon isaa bira darbutti waggaa tokko ol waggaa sadii nan dibadde. Kana yeroon ba'u bicha yeroon ala ba'u bicha jechuudha. Kana yoo naa bite bakka nagaa jechuudha. Yeroo qusannooti yeroo qusatan malee hin ta'u waan ta'eef jechuudha. Amma isaan ilaalaa akkamitti isaan odeessaa jiran mee ilaalaa zayitiin meeqa, soogiddi meeqa, shunkurtiin meeqa, timaatimiin meeqa, meeqa. Kun isayyuu wanti hundumti isaa Ameerikaadha. Biyyi keenya waan oomishuu hin qabdu akkamii? Biyyi keenya biqiltuun baastu miti. Kanaafiyyuu wanta biyya keessa jiru hin jedhan jechuudha. Ameerikaa irraa dhufee, Awurooppaa irraa dhufee, Laandon irraa dhufee, Jibuutii irraa dhufee, tokkummaa isaa yaa gooftaa ko. Turkii irraa dhufee asin hin jiru jechuudha mi'a hundumaa jechuudha. Biyyi keenya oomishtee of danda'uu qabdi. Anasumaan ergaa hin qabu yoo jiraateera ta'e biyyi keenya waan gara biyya biraatti ergitu qabaachuu dandeessi jechuudha. Madaamii koo yeroo tokko akkas naan jedhe qabeenyi Itoophiyaa maal akka ta'e beektaa naan jette hin jedhe bunadha naan jette. Hin beekte jechuudha ishiniyyuu. Itoophiyaan buna bichaadhaa meeqa asirratti gaaffii qabanii amma maal akka isheen ergitu gara biyya biraatti hin beeku jechuudha. Garuu yeroo tokko obbo Shimallis akkas jedhan qamadii gara biyya alaatti ergina. Qamadii oomishneetu gara biyya alaatti ergina jedhanii dabarsaniiru. Qamadii fi isaanis jedhanii turan dabarsuu jalqabaniiru. Akkasumallee bunuun bichaa darba Itoophiyaa irraa wanti darbu wanti biraa hin jiru sinin jechuun jaaladha. Kanas biyyi keenya oomishuu qabdi. Kan biyya keenya keessaa dibachuu qabna. Sinin jedha ani kana jechuudha biyya Itoophiyaa keessatti birri 20 biteera jechuudha. Sanii amma birri 300dhaan kana. Kumaadhaan kana jechuudha. Ani hiriyaan koo tokkommoo jirti isa paawudarii sana kibbii ta'ee jira jechuudha. Ana bira hin jiru garuu jirti jechuudha. Samoona heerumuudhaaf turte jechuudha. 500 bittee dibatte maaf 500 bittee jennee eeyyine jechuudha. Sitti waafee maali jennee eeyyine jechuudha. Mintala akka magaalaa wayii of gooti. Ammallee haadha ijoollee taatettaadha ijoollee ta'anii akka magaalaa gochuun hin jiru kan gadi jechuudha malee sinin jechuun jaaladha. Baazawee waan baay'eedha jechuudha ibidda kan uffate maalidha innis baasiliiniin birri 8 hadha birri baasiliiniin birri 8 birri 55 kan immoo birri 5 tokko kan taate xiqqoo tokko jira turte shina birri 40 baay'ee ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee ulfaata sinin jedha
waaqayyoon immoo gaariidha. Akkasumatti keessa nama jiraachisaa keessa maatiin keenya jiraachaa jiru nuti sin jiraanna. Waaqayyo isaa akkattiin biyya keenya irratti ibidda buuse kana akka inni gab godhu hin amanne jechuudha. Kun qabaa seexanaati malee diinatu qabe malee biyya keenya hin oomishti biyya qilleensa gaarii qabdudha. Biyya wanti hundumtuu jirudha jechuudha. Biyya rabaa kana keessatti lafa qotamee midhaan ba'uun argine garuu birrii muraasaadhaan waan hundumaa bitatanii mana isaanii keessa guuttatu jechuudha. Keenya garuu birrii muraasaa wanti bitannee nuti mana guuttannu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu waan qabee jira inni lafa keenya qabe inni hojii dhalootaa qabe hin qabama. Biyyi keenya ni eebbifamti. Inni beela hin nyaata, inni daareen uffata, inni dheebote hin dhugaa. Seexanni garaan ishee haa gubatu siniin jechuun jaaladha. Kana ture guyyaan har'aa oolmaa meekaappii ture. Guyyaa biraammoo waan biraatiin walitti deebinaa. Lammiiwwan koo kallattiilee arfan irra jirtan kallattiileen arfan isaan kam kamidha yoo jettanii baa lixa kibba kaaba irratti kan argamtan hundumti keessaniyyuu nagaan na waaqayyo isiniif haa baay'atu, nagaan rabbi isiniidhaaf haa baay'atu. Akka amantii keessanitti biyya keenyaaf lammii keenyaaf kadhadhaa. Guddaan sin jaaladhaa, guddaan sin kabajaa. I love you so much. Eebbifama.